Seenaa jireenya dubartoota sadanii. Oromoon yeroo mammaaku gamni namarraa barataa gowwaan immoo ofirraatii barataa jedhee mammaaka. Dubbiin kun yoo qalbeeffannee ilaalle makmaaksa duwwaa miti. Makmaaksi kamiyyuu immoo lafaa ka'ee akka hin dubbatamne yookiin immoo hin haasa'amne beekamaadha. Beekumsa yookiin immoo dandeettii waggaa 40 yookiin immoo 80 yoo barbaadde dirqama waggaa 40 yookiin immoo 80 jiraachuun hin barbaachisu. Haa ta'uutii garuu nama waggaa 40 yookiin immoo 80tti siqanii yoo karaa yookiin immoo daandii kanarra bahan maaltu jira, maal nyaatu, maal dhuguu, maaltu nama mudataa jedhanii gaafatanii dursanii irraa beekuun yookiin immoo baruun gamnummaadha. Yoommoo lakki mataa kiyyaatiin arge, tuqe, nyaadhe, dhuge malee naaf hin ta'uu, naaf hin galuu kan jennu yoo ta'e immoo jireenyi keenyi harki caalaasaa dadhabbii bakka gahuu qabnurraatii otoon gahin umriin keenyi nutti galgalaa'a. Sa'aatii yookiin immoo sadarkaa kanatti namni hedduun umrii isaatii baratti qoosaa jiru wanta gaarii, wanta bu'aa qabu hojjetee darbuurraa wanta bu'aa hin qabne ilaalaa dhagahaa ooluutu yeroo umrii isaa kanaa hedduu nyaata. Dargaggeessi yookiin immoo shamarran tokko umriin isaa yookiin kan ishee waggaa 30 yoo ta'e keessumaa bara kana waggaan 3 yookiin immoo waggaan 4 bara itti namni kuni jiraate otoo hin taane bara itti calluma jedhee tiiktookii yookiin immoo yuutuubii yookiin immoo feesbuukii iskrool gochaa itti dabarsedha yoon jedhe soban ta'u. Umriiwwan kanneenitti wantoota gaarii otoo hojjechuu dandeenyu, wantoota jireenya keenyaatiif bu'aa qaban irratti xiyyeeffachuu otoo dandeenyu baay'een keenyi wanta umrii keenya nyaatu, wanta umrii keenya quucarsu bor waggaa 50 waggaa 60 yeroo taanu walakkaa umrii keenyaa kana eessatti akka dabarsine kan bitaa nutti galu nutti ta'a. Yeroo ta'etti dargaggeessa tokkoo fi shamarran tokkotu gama sooshaal miidiyaatiin wal argata. Waliinis haasa'uu barbaada. Inni dhiiraan mucayyoo kana jaallatee kallacha baay'ee si jaalladheera, baay'ees natti tolteetta. Maatiin kiyyaa fi maatiin kees nama biyya tokkoo, nama qe'ee tokkooti. Anaafsi otoo gara fuulduraatti tarkaanfachuu waliin eegallee baay'ee natti tolaa jedhee gaafataani. Yeroo kanatti isheen akkuma dhiirota warra kaanii isheetti fakkaatee rakkoo maal qabaree jettee dhiirota 9 waliin haasoftu maddiitti kurnaffaa galchitee waliin haasa'uu eegalti. Galgalaa'ee naannoo toora sa'aatii 2 yookiin immoo 3 yeroo ta'u toora telegiraamiitiin dargaggeessi kuni isheetti haasa'uu ni jalqaba. Yeroo inni miseejii barreessuu fi daqiiqaa 3 yookiin immoo 4 booddee deebistiifi ammas yeroo deebisuu fi akka nama tursee deebisti. Kan nama ajaa'ibu mucayyoon kun kan haasofsiisaa jirtu dargaggeessa kana qofaa otoo hin taane isa biraan maddiitti dargaggoota 9 waliini. Yeroo kanatti inni bultii yookiin immoo gaa'ila egeree namasaa mucayyoo kana godhachuu waan barbaadeef ana waliin garuu daftee akkana waliin haasoftuun barbaadaa jedhee gaafataani. Yeroo kanatti isheen akkuma ati natti qabamtu warreen kaanis natti qabamuu jettee deebistiifi yeroo kanatti inni baay'ee aaruun warreen kaan immoo eenyu yeroo jedhuuni dubartiidha miti re'an hangan gaa'ilan dhaabbannetti dhiira hedduu waliin mirga haasa'uu nan qabaa jettee deebistiifi yeroo kanatti dargaggeessi kuni obboleettii koo ati yeroo keetti qoosaa jirta, ani immoo yeroo kootti qoosuu hin fedhu, yoona isheen kan koo maal ta'anaaf dhufe jettee na eeggachaa jirti jedhee battaluma bilook ishee godha. Kan baratameeru walitti bu'iinsi otoo hin jiraatiin dubartii malee dhiirri bilook dubartiin godhu mitire yeroo isheetti illee qoosee itti taphatee goyyomsee biraa deemu malee kan nama ajaa'ibu dhiirri abshaalli bara kanaa yeroo isaa dubartii dhiira 9 waliin haasoftu biratti sekeendii tokkoyyuu gubuun isaan barbaachisu. Dubartiin illee akkanumadha. Dhiira umurii ishee nyaatu bira ishee waliin dubartii gara biraarratti shakkamu bira gonkumaa sekeenduufiyyuu dhaabbachuu hin qabdu. Hariiroon nuti jalqabne kamiyyuu gara gaa'ilaatti nun geessu taanaan dafanii yeroodhaan irraa bu'anii hariiroo gara gaa'ilaatti nama geessu barbaaddachuun dirqiidha. Kana ta'uu baannaan garuu umurii malee jireenya faalamaa akka nuti godhannu nu taasisa. Inni dhiiraa dubartii waliin hin jiraanne waliin ciisee cubbuu hammaarrata. Isheen dubartiillee dhiira
ishee waliin gaa'ilan dhaabbanne waliin ciistee abaarsa jireenya isheetti fiddi. Gaaffii hedduu keenyaa kan ta'u immoo nama gaa'ila keenyaatiif nuuf ta'u akkamitti beeknaa jalqaba irratti filachuu fi jennee wal gaafachuun keenya hin oollu. Seenaan dubartoota sadanii guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadheeru jireenya keenya keessatti jaalalaafis ta'e gaa'ilaaf nama akkamii haala kamiin filachuu akka dandeenyu seenaan dubartoota kanaa wanta nu barsiisuuf hanga dhumaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin tura. Seenaan dubartoota kana sadanii akka barreeffamaatti qindaa'ee dhiyaatus seenaa dubartiin biyya lafaa kanarra jirtu kamiyyuu keessatti haguugamtee keessa jiraattudha. Kan filatu immoo abbaa ofiiti. Mee otoo isin ta'ee sadan kana keessaa isa kam jiraachuu akka feetan akka filattan erga dhaggeeffattanii booddee yaada sammuu keessanitti biqile komentii jalatti sodaa tokko malee barreessaa. Dubartiin ishee jalqabaa maqaan ishee Caaltuu jedhamti. Bareedinnii fi simboon ishee akkuma maqaa isheeti. Jireenyi isheellee akkanumadha. Bareedinaan dubartiin isheetiin olii hin jiru. Fuullee keessatti yeroodhaan of ilaaluun fuula ishee ediit gooti. Ija dhiiraa ilaaluutiif bakka isheetti hanqateeru tokkollee hin qabdu. Yaada yookiin immoo qalbii sammuu isheetiinis dhiirri isheef malu yookiin immoo gitu dhiira qabeenya yookiin immoo maallaqa qabudha. Dhiira sooressa baay'ee barbaaddi. Yeroo booddees milkaa'ee fi dhiira qabeenya qabu badhaasaa jedhamu qabeenyaan kan faayame konkolaataa manneenii fi hojiiwwan garaagaraa kan hojjetu argattee as achi otoo hin jedhiin harka ishee keessa galfattee dhiira kanatti heerumtee waliin jiraachuu jalqabde. Gaa'illi isaaniis baay'ee ajaa'iba ture. Akka magaalaatti akka gaa'ila isaanii kan odeeffameef yeroo hin jiru. Konkolaataawwan qaqqaalii, viidiyoo, kaameeraa fi kanneen kana fakkaatan ajaa'ibatu namoota qabeenya qaban akka magaalaatti jirantu cidha gaa'ila ishee irratti argame. Kan isheen argatte immoo nama kadhattedha. Nama barbaaddedha. Yaa Waaqayyoo nama qabeenya qabutti akkan heerumu na taasisi. Hiyyummaa keessaa anaa fi maatii koo kan baasu jettee kadhachaa turte. Akkuma yaaddes Rabbi nama nanqatuutii badhootiin argatte. Badhaasaa waliin jiraachuu akkuma jalqabaniin gaaffii maallaqaatiin deebi'u kan ishee fi kan maatii ishee jiru kan jedhaman bakka jiraniitii funaantee hundumaa deebiste. Haadhaaf abbaa isheetiif mana ajaa'ibaa tokko ijaarte. Obboloota ishee lamaaniif konkolaataa bittee magaala keessatti hojii adda ta'e akka hojjetanii taasiste. Mataa isheellee abbaa manaa isheetiin hojii ajaa'ibaa toora sooshaal miidiyaarra naanna'uu danda'u bansiifattee hojjechuu jalqabde. Jireenyi Caaltuu jireenya dubartoota hedduutiin hawwamu gama toora sooshaal miidiyaarra naanna'uutiin dubartiin kamiyyuu mana isheetiif hawwitu kan koo otoo ta'ee jettee abjoottu ta'e. Gaaffii maallaqni deebisuu danda'u hundumaayyuu Caaltuun deebifattee abjuu isheetiin milkoofte. Manni isheef waggaa tokko waggaa lamaatiif mana jannataa ta'e. Abbaan manaa isheellee misirroodha jedhee waan yaaduuf waggaa jalqabaa manarraatii hin fagaatu ture. Abbaan manaa ishee badhaasaan sababa qabeenya isaatti haati manaansaa akkasa jaallatte waan beekuuf dafee kanaa ol hojjetee haadha manaasaa gammachiisuu waan qabuuf halkaniif guyyaa yeroo isaa hojii irratti dabarsuu barbaade. Barii sa'aatii 11tti ka'a. Yoo tole halkan sa'aatii 4 yookiin immoo 5tti dadhabee gala. Yoo toluu baate immoo ni bula. Ammas yoo itti ulfaate immoo torbee tokko torbee lamarree manaatiin fagaata. Keessumaa yeroo inni dhiida bulu haati manaansaa Caaltuun qofummaan isheetti dhaga'amuu jalqabe. Manni isheen keessa jiraattu kun gamoo guddaadha. Bineensa ta'ee qofaa ishee liqimsuutiif ka'e. Mana guddaa baatee galtee nama keessaa hin argattu. Tokkoon tokko jireenya ishee guyyaa nama qoodduu fi hin qabdu. Hiriyoonni ishee yeroo wal argan kamittiyyuu waa'ee maallaqa ishee wanta abbaan manaa ishee bituu fi yerootiin waan itti haasoftuuf dubbii arraba ishee dadhabanii irraa fagaataniiru. Maatii ishee qofatu gaafa rakkatan ishee barbaada. Booddee irratti Caaltuun abbaa manaa isheetiin walitti bu'uu eegalte. Hanga yookiin ana yookiin hojii kee filadhu jedhutti jechuudha. Abbaan manaan maal akka filatu gaaffiin qabu. Sababiin isaa immoo maddi Caaltuurree hojii isaa harka isaa qabeenya isaa waan ta'eef hojii isaa jaallata. Homaa waanuma kamiiniyyuu hojii isaan dorgomsiisu. Gaafa deessellee Caaltuun otoonni ishee maddiin jiraatiin hospitaalatti deesse. Caaltuun kan jaallattu maallaqadha. Abbaa manaa ishee miti. Haaluma kanaan garuu jireenya itti fufte. Yoo jireenya ta'e kuni jireenya dubartii jalqabaati. Kan dubartii lammaffaatti dabarra. Dubartiin kunis akka Caaltuu ta'uu baattus baay'ee bareedduudha. Bareedinni qaamaa kan ishee hafe hin qabu. Isheen immoo maqaan Raajii jedhamti. Raajiin ijoollummaa isheetii kaasee hawwii fi
fedhiin ishee dhiira bareedaa simboo qabu hojjaansaa dheeraa ta'e magaala ispoortii hojjetu asii gadi dhiirota ilaalu yeroo hundaa yaa waaqayyo dhiira akka kanaa naaf kenni jettee ni abjootti. Mana barnootaa keessatti dhiironni isheen itti siqxu kamiyyuu dhiirota gosa akkanaati. Keessumaa dhiirri gabaabaa bifa kan hin qabne taanaan arrabaatii baasteellee arrabsuun bira darbitii duubatti galagalteellee dhiirota hedduu yeroo waaman hin ilaaltu. Akka tasaa ta'e dhiirota akkanaa waan barbaadduuf dhiironni akkanaallee isheedhaan baay'ee barbaadu. Isheetiin argachuuf jecha dhiironni mana ispoortiitti galanii qaama isaanii gabbifatanillee hin dhibamne. Maarree raajiinis yeroo umuriin ishee ga'u yeroo heerumaaf kaatu milkooftee dhiira barbaaddu kanatti baatee rabbi ishee gargaarii jechuudha. Kadhannaan ishee dhaga'ameefii jechuudha. Akka raajii dubartiin gammaddu addunyaa kanarratti hin turre. Raajiin ogeettiidha. Nyaata bareedaa hojjechuu dandeessi. Fira jaallatuudha. Maatii isaafis maatii isheefis ishee immoo dubartii jedhamtuudha. Qophee yeroo mana keessa fiigdu ija namaa keessa seentuudha. Abbaan manaa ishee Boonaa jedhama. Boonaan akkuma maqaa isaati bareedinnii fi simboonsaa uumaan isa badhaase adda ture. Innis ni boonaa. Miilli isaa lafan tuqu. Xuriin uffata isaa biraan geessu. Akka dhiiraatti otoo hin taane akka dubartiitti of qaba. Rifeensa isaa guyyaa guyyaatiin dibatatti dibuun cululuqsee bareechee deema. Shamizii laphee isaarraa furtuu yookiin immoo qulfii isaa banee erga gaa'ela godhateerre dubartii gara biraa jireenya isaatti ofitti harkisa. Harka isaa tokko giphii isaa keessa godhee malee hin deemu. Hojjaan isaa hammasii gadii ga'a waan ta'eef dubartoota isa laalan fageenyarraatii salphaatti isaan argee otuma haadha manaa isaa waliin deemullee ijaan isaan waraana. Qaccisaan godha. Yeroof erga gaa'ela dhaabbatee gochaa kanarraa of qusatus haati manaan isaa deessee baatii muraasuma akkuma fixanitti Boonaan dubartoota hedduudhaan maqaan isaa dhahamuu jalqabe. Haati manaan isaa Raajiin otuu kana gurraatiin dhagahuu baatte baay'ee isheetti tola. Haa ta'uutii garuu jireenya dhaatii namni wanta arge odeessuun amaluma isaa dhaatii fidanii guyyaa guyyaatiin dhiiga ishee bobeessu. Kanarratti immoo hojii irratti illee hagas mara miti. Mana ispoortiitti fiiguu hiriyoota isaa waliin oolu bakkeewwan isa kabachiisan turuu jaallata. Guyyaa haadha manaa isaa Raajii waliin walitti bu'an immoo harkuma isaa bitaachaan kaballaa xiqqoo humnaa fi hojjaa isaa kanaan yoo itti dabalu waan dubbattu irraa Raajiin gabjeetti. Waan balleesse irratti maal si galchire yoo jedhee deebisee fi deebisee wanta ishee rukutuuf Raajiin deebii hin qabdu. Gaa'ela dhamitiire kana dandeessee jireenya ishee guutuu baachuun dirqama ta'ee Raajiin kanuma keessa jirti. Jireenya yoo ta'eef inni kunis jireenya dubartii lammaffaati. Amma immoo gara dubartii sadaffaa fi ishee dhumaatti isiniin dabarsa. Raajii fi caaltuu keessaa ishee kam akka filattan ammallee ani hin beeku. Haa ta'uutii garuu hedduun keessan sa'aatii kanarratti kan isin filattani jedheen hin shakku abbaa manaa caaltuudha. Sababiin isaa immoo hedduun keenyi gaa'ela yeroo yaannu rakkoo keenyaa fi rakkoo maatii keenya ilaalla waan ta'eef gaaffii maallaqaatu gariin biyya ormaatti gariin biyya keessatti gidirfamaa maallaqaa nu godhee hojii garaagaraa irratti waan nu bobbaasuuf hedduun keessan gamanumaan caaltuu akka feetan homaa gaaffii hin qabu. Haa ta'uutii garuu kan dubartii sadaffaa immoo isiniin dhageessisa. Dubartiin isheen sadaffaa Dhangaatuu jedhamti. Haatii fi abbaan ishee halkan yeroo walitti bu'an yeroo wal lolan argaa fi dhagahaa guddatte. Kanaaf ilma dhiiraa baay'ee sodaatti. Miidhaa haadha ishee irra ga'urraatiin kaaste otuu gaa'elatti seenuu baatte illee baay'eetti tola. Haa ta'uutii garuu haati ishee dhiirri hundi akkana miti jechuun intala ishee gorsatti. Dhangaatuun umurii ishee waggaa 12 kaasee gosti dhiiraa isheen barbaaddu tokkollee hin jiru. Haa ta'uutii garuu yaa Waaqayyo yoon heerumeef ilma dhiiraa siitiin sodaatu naaf kenni jettee kadhatti ture. Umriin ishee waggaa 13 waggaa 14 yeroo ta'u kadhannaan ishee kun jabaachaa dhufe. Dhiira akkamii barbaadda yeroo jedhamtu dhiira Waaqayyoon sodaatu jettee deebisti. Hiriyoonni isheetti kolfu gosti dhiiraa qabattee harkasaa isheerra godhatee bakka kamiyyuu deemeeru tokkoyyee hin jiru. Faaraa kan dubbiin hin gallee fi jedhamuunis hiriyoota ishee keessatti beekamti. Yeroo mammaakamu namni dubbii afaan isaa nyaataa waan kadhate argataa jedhama mitiire. Dhangaatuunis umriin ishee heerumaatiif yeroo gahu gosa dhiiraa ofiitiif barbaaddu argatte. Gosti dhiira isheen argatte hojiima harkaa gara afaanii kan qabu bareedaadha jedhamees fokkisaadha jedhamees dhiira maqaan ittiin kennamne. Dubartiin bara kanaa hedduun yoo dirqama ta'e malee yoo umriin isheetti deeme malee isatti heerumtee gaa'elaa waliin dhaabbachuu
jiraachuu barbaannedha. Dhangaatuun kan wal bartee abbaa manaa ishee ayyaanaa waliin otonni kophee qulqulleeffatu isheen immoo kophee ishee hodhisiifachuu deemte gurbaan kophee qulqulleessu gidduutti waamamee bakka biraa deemee jennaan ayyaanaan haganni dhufutti eeguu koorra jedhee kophee isaa mataa isaatii qulqulleessee fidhatee maallaqa immoo achirra kaa'ee yeroo deemu kan qulqulleesse osiidha maaliif kanfaltaafi jettee dhangaatuun yeroo gaafatuuni ayyaanaan rakkoo ta'ee gidduutti dhiisee deeme malee anaaf isumatu hojjeta ture jedhee deebiseefi gad of qabummaansaa yaanni isheef dhiyeessee deeme battaluma qalbii dhangaatuu fudhatee kanumaan wal baranii wal dubbisuu eegalanii jaalala eegalanii gaa'ilatis ce'anii yeroo isheen gaa'ila isa waliin dhaabbattu abbaan manaa ishee maallaqaan simboodhaan wanta waamamuu fi waan hin qabneef maatiin isheellee akka cabdeet yookiin immoo karaatti hafteetti jalqabuma isaan waliin jiraachuu eegalan irraatii kaasee ishee komachuu eegalanii isheen garuu filattee waan itti seenteef komii isaaniitiif gurra ishee hin kennineem gaa'illi gaa'ila kiyyadha jettee hojjetee dhufee waan baatiidhaan argatu hanga ishee barbaachisu ni kennaafi kanarratti araadan qabu kanarratti dafee gara manaatti gala yeroo bal'aa haadha manaa isaatiif ni kennaam yeroowwan hafe immoo ganamas ta'e galgala halkan qixxeellee ka'uun ayyaanaan nama jilgeenfatee sagadudha. Mana isaanii keessa meeshaan gatiidhaan qaalii ta'e hagas mara hin jiruum waan tokkollee bitachuu barbaadan uqqubii seenaniiti maallaqa walitti buusanii wanta barbaadan sana bituum sababa maallaqaat waan hedduu biraatii deebi'uum haa ta'uutii garuu manni isaanii nagaadhaam jaalala waliin qabuum waliin jilgeenfatuum jalqabarratti malee booddee irratti maatiin isaaniillee yoo walitti bu'anii ayyaanaatu deemee araarsaa dhangaatuun ijoollee ishee da'uu jalqabde haati isheellee yeroo ishee mufachiistu marqaa marqee ajjaa danfisee mana da'umsaatii kan ishee baase abbaa manaa isheedhaam mataana dhukkube dhangaatuun jennaan bakka hojiirraatii fiigee dhufee zinjibila qullubbii adii kororimaa yoo jiraate damma yoo jiraate burtukaana gochuun shayii danfisee fi manatti kennaafi akka ishee bira dhaabbatu jalqabaa kaasee haga dhumaatti ayyaanaan dhangaatuuti abbaa manaa argisiisedhaam kun immoo seenaa dubartii ishee sadaffaadhaam jaallannis jibbines gaa'illi nuti keessa jirru kanneen sadan keessatti hammatamaam warra dhiiraafis warra dubartootaafis jechuudha hariiroowwan cidhisaanii maallaqni guddaan irratti bahee odeeffamee fi waggaa booddee mana murtiitti isaan argina dhiira simboodhaan laayikii fi sheerii hedduu qabuutti dubartiin heerumte dubartiin gara biraa akkuma barbaaduun gaa'ila jeeqamaa mataa dhukkubbii qabu keessa yeroo jiraattu argina maallaqnis simboonis faayidaansaa haga kamitti akka ta'e sodaan waaqayyoos bu'aansaa hammam akka ta'e seenaawwan kunniin gadi fageenyaan nutti himaniiru tarii yeroo nuti taasofnu yookiin immoo dubbisnu daqiiqaawwan murtaa'an waan ta'aniif amala dhala namaa gaa'ila keessa jiru hundumaa gadi fageenyaan tokko dhiisuu ni dandeenya irra ta'am haa ta'uutii garuu jalqabbiinsaa akkanadhaam bareedinni nu harkisee isheen dubartiinis inni dhiiraanis gara gaa'ilaatti kan seenu yoo ta'e dubartiin bareedina yookiin simboo qabdu keessi ishee immoo gaagura duwwaa ta'ee ogummaa kan hin qabne fuullee yookiin immoo mastaayitii fuulduratti kan of olchitu yeroo hunda dibata irratti maallaqa baasaa kan ooltu humaaneerii aayilaashii meekaappii jechuun baajeta gurguddaa kan fixxu bareedina ishee irratti qofa kan xiyyeeffattu ta'uun mana ishee dagachuun akka aduu bakkeedhaaf diidaaf ifuu kan barbaaddu taatiin akkanuma maallaqanni qabu yeroof maatiidhaaf illee nama gaarii ni ta'am booddee garuu namoonni gaa'ila akkanaa keessa seenan xiyyeeffannoon isaaniillee maallaqa qofa waan ta'aniif nama dhabanii qofummaadhaan yeroo wawwaatan bakkatti afura baafatan dhabanii toora sooshaal miidiyaa irratti yaadota garaagaraa yeroo maddisiisanii qofummaa isaanii dagachuuf yaalan har'allee jireenya keessatti ni argina kanneen immoo manni isaanii nagaa qabu waan ittiin nama inaafsisan waaqayyoon mana isaanii keessatti otoo qabanii haa ta'uutii garuu gowwoota warreen jedhamaniin namoota warra kaaniin gara jireenya kanaatti fiduu otoo barbaadanii sababa qabeenyaa fi mana keessa jiraataniin miindaa argataniin garuu hawaasa keessatti tuffatamanii warra jiraatanidha filachuun kan dhuunfaa keenyaatiin jireenyi abiddaafis bishaaniifis carraa mataa ishee nuuf kennitiin an akka kooti akka dhuunfaa kooti kana ni filadhu jireenya dhangaatuuf ayyaanaadha waaqxii bara jireenya koo guutus jireenya kana na jiraachisee akkana dabarsuun barbaada sababiin isaa immoo wanti aduu gadii hundi guyyaa tokko ni bada hojjetanii jijjiiramuun akkuma jirutti ta'ee wanta gaarii filachuun wanta gaarii keessa jiraachuun akkuma jirutti ta'ee bakkaa fi mana sodaan waaqayyoo keessa hin jirre garuu ijaarrachuurraa otoo namatti tafee otoo rabbi nurraa fageessee baay'ee namatti tolaam gowwummaan jireenyi miiraa garuu al takka takkaa nama dogongorsuun fedhiin taane umurii malee keessa keenya
keenyatti uumuun karaa isa dhugaa ta'e irraatii nu deebisuu ni danda'a. Isin immoo kan filattan yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Haga yoonaatti dhuguma dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e qophii kana jaallattaniittu maarree haga yoonaa laayikiin goone yoo ta'e taajjabbii keessa kan wal nu galchudha. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.